Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu daawwattootanii fi kabajamtoottan keenya akkam nagaa fayyaa keessanii alhamdulillah nuti nagaa qabna. Galata rabbii isinillee akka nagaa qabdan abdii qabna. Akkasumallee warri viidiyoo san lafaa kaasii jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti hojjedhu nu dhiyeessi jettan viidiyoo san haala gaariidhaan jalqabarraa kaafne hanga xumuraatitti hojjennee qopheessineeti jirra. Viidiyoo keenya daawwadhaatii subscribe like nu godha. Intro kana booda wal agarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya kan nagaa jirtu inshaallah baga jiraatanii har'a firaaqii banii waliin hojjanna nu faana turaa yoo isinitti ture ishee subscribe godhaa nu jajjabeessa ammaa fi akkaataa nuti hojjetamu waliin ilaalla yeroo hedduun afaan oromootiin dabarfama malee afaan oromootiin waan inni yeroo hedduun hin dabarfamu hin argine kanaafuu babbareedaadha ijoolleefis mashaallah yeroo nyaatu gammachuu nyaatti warroonni maatii qabu keessattuu bareedaadha waan ta'eef nu faana turaa waan isa hojjannu hanga dhuma viidiyoo keenyatti waliin turaa nu faana turaa takka falee itti naqanna loomii itti naqna akka deebisee kalee itti naqna jechuun namoonni akkasitti dhiidhes hin jiru ammaafis soogidda itti naqne yoo qabaattanii zibira daakamas itti naqxanii garuu dura bishaan qulqulluun dhiiga san xurii isaarra dheeytanii yookaatan kanatti naqxanii waliin dhooftanii walakkaa isaa yookaan sa'a tokkoof achuma harkistanii dhiistanii yeroo akkasii dhiitanitti inni qulqullaa'ee bareedaadha waan isa goonumoo feefasii walitti deebina nu faana tura akkanumatti waliin dhoofnee wal fudhachiisnee sirriitti akka kaleetu loomiin soogidda wanti naqne kun dhisaatu wal fudhata waan ta'eef argitanii tokkos teenya akkanatti nu faana turaa sa'aatii tokkoof yoo muddamatti hin qabne sa'a tokkoof yookaan walakkaa sa'aatiif akkanatti dhiisatanii yeroo dhiqu walitti deebina nu faana turaa. Hordoftoota walitti deebinee jirra amanii qulqulleessinee gakaanee bishaan basalee itti naqanna bishaan basalee gadaayinee bishaan isaa akkatti jala dhoofanne ammas deebisnee ammas waan itti nuti naqachuu qabnu waan isin beekuu qabdan filfilee daakamtuudha. Filfilee daakamtuu irratti naqannee kaanee booda yaani gimmaasha malakaa tokko ammas deebisnee gimmaasha malakaa soogiddatti naqnee waliin dhoofnee achi erkisnaa. Isa booddee isaa yeroo inni wal fudhatee akkanumatti waliin dhoofneetiin eeganni wal fudhatee geessee qiyyee isaa hojjannee walitti akka deebinu abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isaa guddatu taate viidiyoo lammataa ta'e walitti deebina amma akkasuma tura. Kana akkanumatti qadaannee achi goona walaa fudhatu waan biraa moo jaayizii isaa hojjannu takkittiidha buuphaa tokkichi bichaatti cabsee deebisnee ammas akkuma reefisa soogidda xiqqoo isheetti godhanna. Soogidda xiqqoo ishee irratti goonee jennee akka irraan sarratti ammas deebisnee filfilee xiqqoo ishee itti godhanna. Ammas deebisnee aannan itti naqanna. Achiin booda waliin rukunnaa. Akkana fakkaata kanas akkanumatti asumatti dhiifannee hajaatii ka hafee qopheeffannee walitti deebina nu faana tura. Walitti deebinee jirra kunis isuma amma dhiidhee achi goonee kunis amma isuma walitti rukunne akkamitti akka dogorannu tokko tokkoon akkamatti fuune kuni daakuudha. Daakuma irrattis akkana goona achi kanee kanaan tuqanna
فيديو أساس إني برابط إنسرا وانتي إني أسونا رد أنا رد ناس بابات أنا بنا أولا داكون طوينا تكاني يسوالكتي لباني كلا ينيرو كوني سنتي akkanumatti yoo feetani hin martanii yeroo barbaaddan firiizarii kiisii jidduu gootanii firiizarii kaa'atanii yeroo barbaaddanitti fudhatanii hammarattanii hojiin isaa akkana fakkaataa isa dhumaa walitti deebinaa nu faana tura. Argitanii hojiin isaa akkasii sheer sibisturaas godhaa nu jajjabeessaa Oromoo jajjabeessaa. Yootumni kun haarawaa inshaallah fuuldura akka inni guddatu abdii irraa qabna. Sheer sibistiraas nu godhaa nu jajjabeessaa. Egaa akka daawwattootaan keenya viidiyoo keenya jalqabarraa kaafnee xumurarraan geenetti hin jirra. Kana fakkaataa jechuudha. Kana booda zayitii keessan keessa keettanii akkatti baafattanii itti dhiyaachuu qofa. Galatooma waan nu daawwattaniif.